ijoollee walloo waan kana ofii jalqabdaniimi yoo ofii keessanii tokkoffaa irratti mucaan eeda qabamee gadhiifame mallayin isaa irraa saamameetiin jira. Tokko kana jira. Mallayin isaa saamameetiin jira. Riyaala 2000 irraa fuudhan. Jawaalli isallee irraa fuudhame. Sigalee mucaan miidhamellee jira. Yoo jarri gartee mucaa san mallaqa sanillee deebisaniitiin gartee mucaan sun bayeetiin jiraati. Mallaqa san deebisan kataa'u taate ijoollee tanallee yoo gadhiisan taate ijoolleen tanu bira jirtullee gadhiifamte jechuudha. Sanaan alatti nagaa barbaadanii ufii waan kana kaasanii hawaasa kanallee dhiifama gaafatanii ijoollee kanallee gadi dhiisanii yoo jedhan maafi mushkilaa kunillee dhaaba gadi dhiisaa jechuudha. Mee amma gaafii tokko jara kanniin lamaan gaafii tokko gaafatan. Ustaaza. Mee hafarsaa gaafii takka amma haasaa guddaan barbaadu. La haasaa guddaan barbaadnu haasaa inni wacan barbaachisu wanni wanyuuf takka illee hin jiru. Sinii galee sagaleen kiyya jiraa? Ni jira. Jira moo hin jiru? Ni jira se. Ila amma wacan barbaadnu gabaabinatti ijoollee walloo abdii bilisummaa kaanaan nama qabee miti jedhu kuni laayivii banee sa'aatii 24 ijoollee fidaa jira. Ijoollee fidaa jira. Ijoollee tumsiisaa jira. Tumsiisaa jira. Waliin argaa jirra. Kingi Ahmad ijoollee fidaa jira. Fichisiisaa jira. Fichisiisaa jira. Dhibbatti walitti himuu barbaachisa. Nullee fichisiisaarra. Fichisiisaarra. Amma isin biratti odoo isin jirtan osseensifnee gadhiisisiifna. Isaanis gadaa dhiisisiisan ni beekanii nama finnee miti hin finnee dhiisa. Sigalee hin finnee dhiisa. Haasaa inni hin barbaachisu. Gadhiisisiifna gadhiisisiisan. Lammaffaa mucaa kalee galgala daa'ima xiqqishoo san jara keenya isin martuu ilmoo qabdanii hin fakkeessinaa malee daa'ima xiqqishoo san yoo ani walloo arrabsee mucaan kun jettanii akka arsiitti gabbaatanii na himatuu qabdammoo dhayxanii itti mushawwarattanii nama 11 daa'ima qabdanii halkan guutuu tumaa bultan. Halkan guutuu daa'ima guutuu tumaa bulanii arabaan yaa Allah daa'imni kun mucaa xiqqishaadha jennee viidiyoo nutti ergame waraabnee viidiyoo guruppii ijoollee walloo gargaarsaaf keessa jirru hedduu qabnanu. Isaan keessatti sheer godhan kuna waan goonu arusii waan goonu gadhiisa achii fuudhee arabatti kenninee arabni achii makiinaan dhaqee daa'ima san fuudhe jechuudha. Arabni makiinaan dhaqee sigalee odoo Oromootti iyyinu odoo Oromootti mucaa kana gadhiisaa jiran balaa biraatti dhufa. Oromoo wal fixa waliin sodaatu dhiisa nullee Oromoo isinillee Oromoo arusii waa qabuun beektu nu arrabsaa turan ijaan ijatti walitti himne sinigalee ijaan ijatti walitti himne mucaan suni jara keenya nama nyaatee quufee miti mucaa xiqqishoo daa'ima sanii argitanii ta'e. Mucaa daa'ima isinii fiduu dandeenya jechuudha. Mucaa daa'ima san isinii as fiduu dandeenya gastii kana gubbaa wallaahi jedhe halkan guutuu na tumaa bulanii jedhe gizee arabni dhuftu ani kokkee tana guutuu bishaan dhuguu dadhabee jedhe asitti haadana gootee jedhe arabni akkasitti dhaqqabee jechuudha. Arabni dhaqqabee arabni mucaa san achii fuudhee baasee jechuudha. Sigalee arabnummaan kun achii fuudhee baase. Lammaffaa nu ganamallee dhufnee maal jenne ijoollee walloo mucaa daa'ima san mallaqa isaa ka irraa fudhatame 2000 mallaqa guddaa miti kaffalaa fi daa'ima san bakka tumame harka isaa ka cabe san harka isaa ka cabsitan nama 11 daa'ima san harka isaa yaalaa fiiti Oromoo kanatti jidduu buusaa nagaa buusaa nan afarsa ofusmeen dhiifama gaafadhaa mucaan homaan ta'uu jedhan. Sigalee kuni haasayaa miti nullee hin eegale qabamee fidan abdii bilisummaa gastii bana itti fidan Kingi Ahmad gastii bana itti fidan jechuudha. Nullee akkasuma gastii bana nutti fidan jechuudha. Qabanii nutti fidan. Kuni gadaa dhiifamu walirraa haa dhaabatu Oromoo walaa dhiisu yoo jettan kijiba asirraa hin dubbatinaati. Nafitachiise kijiba asirraa hin dubbatinaa. Anamma sa'aatii kanatti ijoolleetti bilbilaan odoo isin xeettan fidee ijoollee guutuu gadhiisaan jiraani isaan gadaa dhiisan amma bilbilanii abdiin fa'a. Kijiba odoo hin taane ka waliin beeyne akkamitti gastii keessa wal quba qaban. Maasalaama. Akkas galatoom. amma mee waan tokko gaggabaabsi yaada gaggabaabsi hafarsoo yaada gaggabaabsi. Amma abdi na dhagaye. Abdi personally lakkoofsa walii qabnallee wal dubbifnallee. Akkasimi anamatti saahibaa miti fincila. Ina abdi bilisummaa. Inna ani kawaaballeesse badaan badama sigalemi anamma lakkoofsa keellee hin qaba warra asirra nama rasu kana hunda akkuma kee qabu kana yerooma waa haajaman wal haa dubbifnu malee lakkoofsa jiraa hin qaba ka Kingi Ahmad illee hin qaba ka Afarso illee hin qaba ka Usbiyya illee hin qaba lakkoofsa keessa saahiba akka ajaa'iba saahiba wallahi Ahmad kun Kingi Ahmad Ninda gabar sagaleen kiyyan jiru. Yeroo takka asli dhiifama nama jeelaan jedhu san ol
olgalchi nama jalaa buusi olgalchi namatu bira jira olgalchi amma gadhiisisiifna amma fidanii gadaa dhiisisiisan tokko tokkoon sitti ma warra ijoolleen bira jiru jeelaan nama amma barreessan olgalchi jeelaan irra qabi barreessan irratti narratti barreessan olgalchi gadhiisisiifna gadaa dhiisisiisan amma fidanii tokko gadhiisisiifnee isin agarra jechuudha kun ammoo gootummaadha malee luynummaa sodaa miti isinitti maammallee warra as keessa jirtan jaalattanii jibbitanii sodaa miti no gadin dhiisina gadin dhaasii alaa farsoo watwaatin hin watwaatin us jeetaa no fincilaa kiyya akkasii itti muddaa bakka itti muddaa okay itti muddaa bareeda akka fincilaan jedhu kana yoo ta'e respect you respect amma Jara nabar nuti amma lola osoo hin taane itti dhugaa walii himne amma warri miidiyaa irra jirtan kuni anamma ija isin hunduu obboloota kiyyaatiin isin laalaa jira malee isaa farsoon faanti arsii fi fincilaan faanti wallo san keessa rabbiif jenna arga wallahi saayidii sanirra jiru namni mucaa abdii bilisummaa kana saahib kun ahmadiin suni waggaa meeqa naarrasaa jira guyya tokko itti aareen beeku dheengadda garuu gillee viidiyoo kee argu hirrifadha sigalemi nama guyyaa tokko rakkoon isaa yoo waallee godhuufii dadhabde rakkoon isaa sitti dhagayamee bira dhaabbate tokko yoo waan itti haifee xaqitu wallahi viidiyoo abdii bilisummaa kun hojjete argee mudhii kana nacite maqaa rabbi hirrifadhe ibin fiddee nama ajjeeftaa miti nama tumtaa miti sila maaluma ta'e mucaan kun kaleessuma saahiban turre yooma ijoolleen arsiitti waamiite anumaa hiriyyaa isaatiif hin dhabu an arsii miti ka kaleessa ilmoo isaatitti wajjin kadhataa turre wallahi keessa kiyyatti jedhe siin barreessine keessa kiyyatti maaran isa dhugaa rabbi gurbattii taan kingi ahmadiin istil bara meeqa narrasaatti bakka hundatti narrasaa jirti irran kaayanneeyyu maaliif wajjin nyaanne walitti naasofnu walin beeynu mahayyimii mo'achuu hin dandeettu waan ta'eefi jalaa callifta an achiin si dhayne akka obboleessa kiyyaa tokkotti jechuudha nama gaafa rakkoo namni hundi sitti cufatellee si waliin kabajamaan haasaa ture amala kiyya hin beekte akka feemasii biraati miti mee nama meeqa gaafatan ati yaa'ii keessatti siin haasaya si jalaa dida si galemi hin beekta jechuudha waan sirritti walitti dhiyaanne akka obboleessatti rakkoo keenyaan mar'ataa ture even amma nama waltumuu walhisiisu karaa miti wallahi karabbiin argu abdi viidiyoo keessa yoo arge mudhii kana nacite saalfadheetuma jalatti dabalatu anamma ka barbaadu fincilaa atis hafarsoo atis usmiyyee atis warri as jala jirtanis ijoolleen keenya ka wallooti fi ka arsillee dubbiin ka irraa kaate eenyu dura arrabse ka jedhu sani obboleessa kiyya hin beeyne dubbiin bakkeen si kaate gargaarsa ummata keenya ka wallooti irraa kaate sigalemi gargaarsa san abbaan fedhe amma abbaa ta'u malee ijoolleen walloo guyyaa isa yoo yaadatan ta'e ana isinitti hima mucatti wallolanii bakkee lolli irraa ka'e sitti baara dhagaye oy dhageeffadhu gurraan dhageeffadhu bakka lolli irraa kaate irraa sitti hima lolli bakkee jalqaba ijoollee wallootii fi faafii walloltee anaa faafiif ijoollee walloo gaafa tiktookin isii gubate walitti araarsaa jiru faayiza Iliyaas dhuftee yaa aslii keenya durriyyee ruuza quuftee miidiyaa irraa walloltu hawaasa kee biyyaadhumaa jiru sagaleen taatu naan jettee sagantaa gargaarsaa qabna namni gargaarsa ummata kiyya ka walloosan qabe anaaf faayizaadha makiidha warri kun ergasii nutti dabalame amma qabsoon eega goolabame ka 4 kiiloo seenu ka bira haa ta'uyyuu malee achirraa ka ka'e gargaarsa sun eessa dhaqe irratti gaafii akkuma ammoo ijoolleen keenya gargaarsi ummata argee eessa dhaqe jedhee nu gaafataa jiran kunillee nu arrabsaa jiran kana eessa ga'ee bakka gaafannaan namni anafaa makiifaa mubaarakiifaa gaafannaan gargaarsi sun deemee akka waan gandummaan wanno ijaarameetitti itti galee kiingi afmanfaatti akka waan mubaarakiif ijoollee arsii walitti ka'ee gargaarsarraa ka'ee jechuudha. Dubbii eenyu dura ka'ee Osuma jeelaan hin galcheessu. dhageeffadhu. Sigalemi ati arsirraa rakkoo qabaattee miti. Hafarsoon wallorraa rakkoo qabaattee miti. Gandaraa rakkoo qabaattee miti. Rakkoo ummata keenya achitti faannoon fixaa jiru mallaqa san karaa gaafachuutiin eessa ga'e irraa kaka'e balaan kun zooree amma isin miskiinan biyya arabaa wal ficcisiisuurra ga'e dhugaa sitti himaa. Sigalemi dhugaan jiru kana gaafa jalqabaa waan sanirraa ka'ee warqituun arrafamaa turte, leensodii arrafamaa ture,
Waaqa guutuu arrafamaa ture. Asli daa asaan dheeressin dubbii wayatti naqi sun dhaabbatee jira. Sun dhaabbatee deengata farsoo gadi baheeti walloon hoolaan hun jedhe. Waan darbin haasawatti guurii sun dhaabbate waan taame dura dhaabbatee turaate. Arrabsuu turaanne. Obboleessa dhageeffadhu tokkoffaa irratti dhimmuma sanii hin dhaabbanne ofii keessanii wallahi kan rabbiin waa'ee sanitti jiru. Farsoo fi usmiyyeen warra ololaan guutamerraa dhugaa jirtu gadi hin baasan dhugaan dubbatan. Maqaan kee ayyee nuufi afarsa si arrabse maan hun qabirree dhuguma kunturroo qabdanii maan hun qabina dhuftanii numaan qabina. Ila nuyi ammasi isintu afaan banuu jira isin nama hin qabne nutu afaan banuu jira nuyi nama hin qabne dhageessanii afaan keessan afaan banuu as gubbaa bantaniiti uummati lafarra walitti darbe. Dhageeffadhu fincilaa sitti himna maqaan kee eenyuun turee siin jenne mee maqama keessan uummata kanaa ibsa maqaan kee waan fedhaa jiru waa fedhaa ta'u maqaan kee. Ila asli narraa fudhu sitti himatee jira kiingi ajoolee tanuu waa marraa meeqa sinitti himannee jirra. Ikki jiddanii dubbiidha soba dhugaa fakkeessina. Aboo fincilaa kiyya dhagahi fincilaa kiyya dhagahi. Himataa minaaminii miti. Amma namuu wal arrabse. Arrabamoo lubbuu miskiina karaa deemuutu caala. Isinillee maaliif miskiina gadi hin dhiifne ijoolleen keenyallee maaliif miskiina gadi hin dhiifne arrabni tokko naa xumuramu. Obboleessa waan kudhan qabee sitti agarsiisa ana qabuu miti. Maan nama qabuu dandeettan miskiina qabdini. Doktor waan haa godhime. Mee obsuu dandeettu isin marru. Siila inni keessa miskiina keenya xayyaaraan qabee. Miskiina wal maaliif miskiina qabne malee nu miskiina qabu irraa dantaan qabnu bar waan isin jalqabdanii malee qabu irraa dantaan qabnu. Isinis qabaa salaa nu isin salla gabaabaatti. Isin salaa jirra kawai isin keessaa fuudhaa jirra da'ii. Bakka salaa nu isin salla isin jifatu laalla. Sali maarra koo qabaree hoolaa dubbii sobaa dhugaa fakkeessanii haasa'ina. Sin kadhanne lakkisa afaan banuu kuwai fida afaan banuu bara guutuu walloo ati laasumiyyee bara guutuu arrabsuu jirta narra fudhu gaafa isinis walloo leefa bara faafii shetteeti horii booraan hin jette. Abbaa jalli tataa'iyyuu usme waliin hin haasa'ini. Jailaan hin ol galchi yoo jiraate jailaan hin ol galchi kun maal qabee beekame homaan qabne. Jailaan ol galchi. Argaan jiru ilma sareedha maal qabdee beektate uummata waliin naquu malee qabdee taanamatti kijiba. Fincilaa ka jedhu kana nurraa baasi. Abdi bilisummaa. Abdi. Doktor Carraan Akini Kamea. Ani haasaan nama cabsuu kana hin danda'u. Aye. Ani wama lama isin gaafadha jaran. Afarsoonillee abdiinillee qalbiin na dhageeffadha. Jailaan hin ol galchi rabbi ani jailaan ol galchi obboleessa yookaan ni yaananu. Mee jailaan qabni jailaan lakkoo tokko barreessa. Jailaan mee. Bifituu barbaadan. Barreessi jailaan lakkoofsa tokko. Asli. Lakkoofsa tokko barreessi. Amma reefu maalirra walii galle nuti warra dubbii kana gama keenyarraa illee gama keessanirraa illee ta'ee dubbatuuf hinnaa jenne malee warra ajandaa kana uume asitti walitti qabdeettu ammati wanni kun gaariidha warra ajandaa kana uume warra asirratti walitti qabdeettu ammati jechuudha. Amma kun akka kanatti argattanii sheeka gadduucha jara rakkoo qabu. Akkas kunoo dubbiin. Ibraahimin illee nuufida dhageeffadha. Ibraahimin illee nuufida nuti akka. Amma ijoolleen kun dhugaa jirtu si himuu turan dhugaa dubbachuuf. Amma ilaala bar yaake yoo dhugaa jibbinaa ta'e malee nami tokko nami inni dhiiga wal baasellee numa waliif fayyaa dhagaa yoo dhugaan baate yoo dhugaan hin baane immoo wanni fedhe yoo dhufe nami walitti fayyu waan beekamu waan beektan keessatti si gala. Inni kun isintu nu eegalee jedha inni kun isintu nu eegalee jedha ijoollee asii walitti gadhiifte mana ajandaa goote mana. Ali kiyya baraan kan jechaa jiru Ali an kan jechaa jiru Afarsoon dura haa eegalu Kiingi dura haa eegalu jarri kun lamaan Oromoodha haawwatumaaf abboota ofii arrabsanii dubbii arraba miidiyaatirratti afaaniin jedhameef
miskiinni tarazaquu deemu tawakkalataan dararamuu qaba. Meetuma gaafana deebisi. Dararamuun qabu jenneeti laa nuti dhagaye. Alaa nuti dararamuun qabu jenneeti si galee mana kan kee dhufne asli. Hawaasa hedduutu si jala hiriiraa jenneeti si bira dhufne dhageessa. Saniifuu amma dubbiin kun kan amma akka kanatti yoo ijoolleen tun asiif jechi walitti yoo'an dubbiin oowwaa deema malee qabbanaan deemu. Ammoo akka kanatti dhugaanis bahuutu hin jiru. Ijoollee gabbuusee tiniin asillee kun namni sheekaan jiranii mas'uulummaa fudhachiifne akka deemanii bilbanii buusu. Abu Ramadan. Asli mas'uulummaa. Jaalsurubee shirkaa. Mataan keetu mas'uulummaa. Jaalsurubee shirkaa yoo jala jiraate galcha jaalsurubee. Asli mee na dhagaye. Yookaan siraajiin ka jedhu. Jara na mee daqiiqa lama.